amantoonni waldaa keenyaa hundi keessan maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin attam jirtu? Bakka nagaadhaan dhuftanii attam jirtu? Waaqayyoon abbaa keenyaa baay'ee guddaa galateeffannaa. Waaqayyoo araara isaatii fayyaana isaa nuuf baay'isee hammeenyaaf salphina baroota keessatti gadhiifaman hundumaan of galchee har'aan ba'eera. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Baga gammaddan baga dhageessanii. Gara sagalee Waaqayyoo isinii jirutti tun hin darbe dura baay'ee isin galateeffannaa. Akka gaggeessitoonni waldaa keenyaa beeksisaa turanii har'a kophee bareechuu jalqabneerra. Kophee bareechuun kuni tokko madda galii ittiin argachuufidha yookaan immoo ijaarsa waldaatiif jechuudha. Inni kan biraan immoo hojii tuffatamu hojii. Amma amantoonni tokko tokko maqaa gooftaa Yesuusiin qeesii kophee gochuu godhu. Asirri qeesii nama addaa miti. Qeesii tajaajilaa. Qeesii kophee bareechuu qofa miti miila keessa maamsinii dinnu. Kana beekuu baay'ee barbaada. Isin galee amantoonni miila keessa isiniif dhiquutu nuuf ta'a. Akka isin tajaajiluuf Waaqayyo gooftaan fuula keessan dura nu dhaabe malee gooftota taasisee abbootii taayitaa nu taasisee asii dhaabe miti. Kanaafuu kennaan keenya isiniif tajaajiluudhaan waamichi keenya isiniif tajaajiluudhaan nu kabajuu keessaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Horii hiixataniiti qodaarra buusanii kophee qotti keessiin bu'uuni hin ta'u. Gamba gaaf tokko gooftaan Yesuus Kiristoos miila qabatanii fuudhaaf gaafa qabuti lakki ta'uu namni dire ana wajjin qoodee qabdan egaa jedhe Yesuus Kiristoos. Kanaaf miila isaanii dhiqe Yesuus Kiristoos. Kanaaf iyyuu hojiidha. Hojjedhaa jennee ajajuu qofa miti. Hojjedhaa jennee dubbachuu qofa miti. Hojiidhaan agarsiisuun barbaachisaa miti ture. Hojiidhaan yoo agarsiifne dargaggoonni kaan yoo hojjetu hojiidhaan yoo agarsiifne kaatanii hojjetu. Namni mana kana boodas immoo waan kan biraa hojjetanii hojjetu. Ijaarsa waldaa kanaatiif waan kan biraa hojjetanii akkasii hojjetan hin amannaa baay'ee fayyadaa ulfaataa horii bu'aa ture. Biratti kitaabni tokko nuuf kennameera. Kitaabni suni booda hin gurgurama wanta ta'eef isa kana akkaataa kanatti nuuf hubadhaa isin jechuun barbaada. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Gara sagalee Waaqayyoo ittiin adeemnu saamudha qulqulluu keessaa guyyaa kanatti nuuf kenname akkuma isa iddoo aarsaa kanatti nuuf dubbifamu wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Maatewos kan barreesse boqonnaa 6 lakkoofsa 25 jalqabee hanga 29tti kan jiru isa kanarra waanta ta'eef isa kana darbee'ee yoo dubbise natti tola. Darbee'ee yoo dubbise natti tola. Kanaafis kan isinitti hima. Waa'ee jireenya keessaniif, waan nyaattaniif, waan dhugdaniif, yookiis dhagna keessaniif waan uffattaniif hin yaaddinaa. Jireenyi nyaatarra, dhagnis uffatarraa guddaa hin caalanii ture. Simbirroonni qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan facaasan naamanis gombisaatti sin galchan garuu abbaan keessan waaqarraa isaan soora. Egaa isin immoo isaan irra guddaa hin caaltanire. Isin keessaa namni tokko hammam yaaddamullee bara jireenya isaatti yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraare. Waa'ee uffataa immoo maaliif yaadduuf ture? Mee galaanonni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Isaan hin soqan. Hin fo'anis haa ta'u malee Salomoon mootichi inni ulfina guddaa qabu turellee isaan kana keessaa hamma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'aa bakkeetti argamee bor ibiddatti naqamutti akkana bareechee itti uffise erga ta'e isinitti guddaa caalchisee hin uffisuure. Isin warri amantii itti hir'atudha malee. Kanaafis isin maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffannaa jettanii yaaddinaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in
yaada isaanii isaa kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan waaqarraa hin beekaa. Ameen. Ameen. Araara qabeessaaf ayyaana qabeessa kan taate jaallatama abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dabarsine hundumaa keessatti halkan isaatiif guyyaan ba'uuf galuu keenyatti nu wajjin taate yaa Waaqayyo gooftaa nu eegdee nu gargaartee fittee har'aan waan nu geesseef hafuura keenyaaf foon keenyaaf lubbuu keenya waan wal keessatti eegdeef maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Waaqa jiraataatiin si galateeffannaa. Galanni ulfinni Waaqaaf lafarratti bara baraan siif haa ta'u. Gargaarsa keerraan kan ka'e eegamnee dhufneetu wadda nageenyeerra. Ayyaanni kun yaa Waaqayyoo siin nuuf kennameera. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan isaa bara baraan siif haa ta'u. Gooftaa keenyaaf Waaqayyoo keenyaa ganama kana waariifattee miilla keenya gara iddoo kanaatti yaa Waaqayyoo qajeelchitee yaa Waaqayyo gooftaa mana kee keessatti walitti nu qabdeetta. Sabni iddoo kana taa'ee jiru yaa Waaqayyo dhimma kan biraadhaaf dhufe miti. Sagalee kee dhaga'uu yaa Waaqayyo si galateeffachuun si kadhachuudhaaf maqaa kee eebbisuudhaaf dhufee jira. Maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gidduu keenyatti argamtee nu eebbisuun fedha keetiif jaalala kee nuuf haa ta'u. Sagalee keetiin gara jireenya keenyaa dhufuuf fedha keetiif jaalala kee nuuf haa ta'u. Ergaa baraa kan qabu siidha. Dubbii baraa namaaf kan qabu siidha. Yaa Waaqayyo gooftaa waaqaatiin lafaa dubbii kee kana hiikii nutti dubbadhu. Yaa Waaqayyo fuula keenyatti dubbadhu. Sammuu keenyatti dubbadhu. Keessa keenyatti dubbadhu. Humni yaa Waaqayyo dhaabatee uummannu yoo jiraatu qilleensa kana keessa oliif gadi yaa Waaqayyo gooftaa kan faana yoo jiraatu lafa kanarra oliif gadi fiigee akka nuti sagalee kee nageenyeef kan nurraa barbaadu yoo jiraate humna Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nurraa kan waraaname haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka jirutti kan waraaname haa ta'u. Dhukkubaan hafuura keenya jireenya keenya foon keenya kan lolu maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa waraanamu. Iddoo keenyatti argami sagalee kee nutti dubbadhu. Isa kana gootu hundumaatiin maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Nutis walii wajjin iddoo kanatti dhageenye boqonnaadhuma kana lakkoofsa 19 kaasee hanga 24tti akka ture hundumti keenya hin beekne. Ergaan torbanarraa waa'ee badhaadhummaa lafaatiif yookaanis immoo isa lafarraa kanaatiif dhalli namaa hojjechuurraa waa'ee jireenya isa bara baraatiif hojjechuun akka isaaf ta'uutiin nutti dubbata. Lakkoofsa 25 hanga 29tti yookaanis immoo kutaa keenya guyyaadhaa garuu hin dhiphatinaa. Waa'ee jireenya lafarraatiif hin dhiphatinaa isa jedhu. Barattoonni macaafa qulqulluu keenyaa akka dubbatanitti Fariisonni akkas jedhaniitu yaadi dhufamoo itti naman akkas jedhanii kennaani inni guddaa fi olaanaan qabeenyi kun immoo sababa namni seera eeguuf kennamaaf jedhaniitu amanu. Sababa seera eeganiif qabeenyi kun namaaf kennamaa jedhaniitu yaada. Kanaafuu qabeenya kana seera eeganii qabeenya argachuudhaaf baay'ee namamu. Seera eeguun kan isaaniiti, kan Fariisotaati. Seera eeganiiti qabeenya argachuudhaaf namamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu isa lafarraa kanaatiif waan nyaataniif waan dhuganiif waan argachuu barbaadan kanaatiif hin dhiphatinaa. Atti jedhan waan Gooftaan Yesuus Kiristoos hin dhiphatinaa gaafa jedhu maal jechuusaa? Waa'ee jireenyaa hin yaadina jechuudha. Yaaduuf yaadda'uun garaagara. Yesuus Kiristoos waa'ee hojii keessanii waa'ee jireenya keessanii yaadina jedhu
bal'isee waa'ee barumsa isaa akka yaaduuf Waaqayyo sammuu kenneeraaf. Kanaaf Yesuus Kiristoos hin yaadinaa jechuu isaa miti. Waa'ee jireenya keessanii karoorfatinaa jechuu isaa miti. Hojiitti ba'aa jechuu isaa miti. Garuu hojiitti jabaadhaa, waa'ee hojii keessanii yaadaa, karoorfadhaa, itti immoo hin dhiphatinaa. Maaliif dhiphatinaa gooftaan Yesuus Kiristoos? Waa'ee isa lafaraatti maaliif dhiphatinaa? Tokkoffaa isaarratti dhiphachuun cubbuudha. Meeqannaa qadiyaatu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Namni jallisee mana dhiphataa ta'e cubbuu hojjetaa jira. Amma yeroo baay'ee waa'ee cubbuu isa kan biraadha waan nuti haa ta'u. Dhiphachuun keenya mataan isaa cubbuu guddaadha. Kanaaf hin dhiphattu taanaan cubbuu hojjetaa jechuu isaanii gooftaan Yesuus Kiristoos. Dhiphataa jirta taanaan yaa obboleessa nanaa ati cubbuu hojjetaa jirta. Dhiphataa jirta taanaan waa'ee jireenya keetiif yaa obboleessi yaa obboleessaa ati cubbuu hojjetaa jirta. Kanaaf iyyuu hin dhiphatin jechuun isaa cubbuu hojjetii. Hin dhiphatte yoo ta'e cubbuu hojjeta. Kanaaf qusachuu jechuu isaanii gooftaan Yesuus Kiristoos. Dhiphatinaa gaafa abboomina. Akkasii waliin jennaan Waaqayyo abboomina wanta ta'eef dhalli namaa immoo saree gubbaa ishee barbaachisa. Sababni isaa namni dhiphata yoo ta'e hin baay'atu. Qalbiidhaan baay'ate, sammuudhaan baay'ate. Waa hojjechuu hin danda'u. Bu'aa buufachuu hin danda'u. Sammuu isaa kanatti hojiin alata. Meeyaadha. Namni dhiphata taanaan sammuudhaan alata. Hojiidhaan alata. Amantiidhaan alata. Kanaaf iyyuu hin dhiphatinaa gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni jedhe. Nagaan qaba. Namni dhiphatu nagaan qaba. Waa'ee gooftaa kanaa yaaduu hin danda'u. Waan qajeelaa yaaduu hin danda'u. Hojii bareedaa hojjechuu hin fedhu hin barbaadu. Namni dhiphatu jechaan waa'ee Waaqayyoo yaaduu hin danda'u. Kana qofa immoo miti. Oolmaa Waaqayyoo isaaf oole yaadachuu hin danda'u namni dhiphatu. Yeroo hundumaa hir'uu yaadachisa. Waan Waaqayyoo isaaf godhe galagalee yaadachuu hin danda'u. Hin dhiphataman. Namni dhiphatu waan Waaqayyoo isaaf godhe galagalee yaadachuu hin danda'u. Namicha tokkotu asuma magaalaa kana keessatti gaafa tokkoon waa'ee michoota koo warra biraa guddatan qabeenya gurguddaa konkolaataa gaggaarii warra qaban ilaaleen natti dhaga'ame. Amma keessi natti dhaga'ame. Anis baradheera akkuma riyaakoo. Maaliifan konkolaataa gaarii hin qabaanne? Maaliifan mana gaarii hin qabaanne? Maaliifan qabeenya gaarii hin qabaanne? Maaliif kiisiin koo guutuu hin taane jedheeni natti dhaga'ame. Nanaane garmalee. Hafuurri Waaqayyoo gara jireenya koo feetu na tuqe. Ati warra si fuula duraa qofa maaf ilaalta? Warra booda keessa immoo ilaalna. Gaafan galagalee warra booda koodhaan warra wajjin guddate keessaa kan maraate jira. Sammuu isaatiin ala kan ta'e kan maraate jira. Jireenya nama koo warri geenyes jiru. Hammaan hin qabu warri qabne bitoonni koo jiru wajjin barate darbe. Kanaaf namni hir'uu ilaalu yeroo hundumaa waa'ee qaama isaa ilaala malee oolmaa Waaqayyoo isaaf oole yaadachuu hin danda'u. Kanaafuu namni dhiphatu Waaqayyoon galateeffachuu hin danda'u jechuudha. Yee misgaanaa hin hojjetu. በሕይወቱ የሚጨነቅ ሰው የምስጋና ሕይወት የለው። hin dhiphatu taanaan jireenya galataa hin qabdan. Xinnoo ofis galateeffachuutu nuuf ta'a. Xinnoo Waaqayyo nuuf kenne sanaaf Waaqayyoon galateeffachuutu nuuf ta'a malee xinnoodha jennee dhiphachuu nuuf himata. Kanaaf hin dhiphatina Yesuus Kiristoos kan inni jedhu kun callisee miti. Namni dhiphatu hojiidhaan ala ta'a asirratti jedhama sammuu isaa hojiin ala ta'a. Achumaan sammuu isaa kan gadhiisu jechuudha. Utuu waa'ee barumsaa yaaduu galma
malee kan sammuu isaa gadhiisu hedduudha. Suuta jedhe hin geessa. Waa'ee jireenyaatu yaadu kan sammuu isaa gadhiisu jira. Siigaa suuta jedhe si jiraachisa Waaqayyo. Inni bade. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhiphachuun barbaachisaa miti jedhe. Lammaffaa irratti Yesuus Kiristoos maaliif hin dhiphatinaa jedhe. Waa'ee salafaa kana irraa waa'ee jireenya keessaniitiif iddoo kennaa. Waa'ee lubbuu keessaniitiif iddoo kennaa jechuusan. ከማንና ከልብስ ይበልጥ ስለ ሕይወት ማስቀደም አለበት። ዋይ ጅሬኛ ኬሰኒ ዋይ ልቡ ኬሰኒ ኢሳብ ያዳ ጀቹ በርባዲ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩታን ኬኛ ጉያና ለኩርሳ ቢደሚሸን ገርጡረሳደን ጅሬኛ ተራዳ ጅሬኛ ተር አንስ ኡፈተራ ሂንጫላ ጀዳ ቆፈት ጉታጫ ለነገታ ጅሬኛ ተራ ጉታጫ አንስ ኡፈተራ ጉታጫ ነብይ ጅሬኛን እንጂሮታ ማለት ምክንያት ነብይ አማን እንጂሮታ ማለት ምትፈታ ከናቢ ዮ ቃምኒ ከ ፈያታ ኤቲ ኡፈናስ በርባንቺስ ቃማ ኬቲ ያዴ ቃምኒ ከ እንጂሩ ታናን ቃምኒ ከ ፈያ ቀቡታናን ነጋ ቀቡታናን ኤሰታ ተፍስ ኡፈታ ከና ከንጃለና ኬቲ ኡፈታ ከና ከንጃሉ ጅሬኛ ኬቲ nyaata keessa kan caalu maal keeti uffata keeti jireenya keeti waaqayyo gooftaan maccaa dhimma uffata kanaaniti waaqayyo gooftaan maccaa dhimma salafarraa kanani waaqayyo gooftaan maccaa dhimma lubbuu keenyarraa dhimma qaba lubbuu keenyarraa dhimma qaba waa'ee lubbuu keenyaatti sanii kanaafiyyuu hin dhiphatina gaafa jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenyi nyaatarra caalaa namni uffatarra caalaa guddaa caalaati isa kana yaadaa jechuusan. Kanaaf immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos simbirroota lafa kanarraa fakkeenya fudhate. Ila waan guddaa miti. Abbootii qabeenyaa fakkeenya fudhate gooftaan Yesuus Kiristoos simbirroota bakkee kana samii kanarra balali'an isaan kana fakkeenya fudhate. Mee isaanii ilaalaa jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaara. Mee isaanii ilaalaa. Mee yaada sammuudhaan asuma teessan mee gara simbirroota dhaqaa. Simbirroonni kuni simbira jedhu. Namni simbira sin jedhee jennaanu si arrabsi. Arrabsoon. Garuu mee simbirroota kana waa'ee isaanii yaada. Waan nyaatan waan nyaatanii dhibbatan. Waan dhuganii dhibbatan. Waan uffatanii dhibbatan. Eessa akka oolaniif waa'ee jireenya isaaniitiin waa'ee mana isaaniitiin hin dhiphatani. Dhiphina tokko yoo qaban minima hin callaqu. Garuu kan isin dhibu hagabuun bulan hagabuun oolan. Simbirroonni kuni hagabuun oolanii hagabuun bulan. Sababni isaa eenyutu isaanii soorata? Eenyutu isaanii soorata? Eenyutu? Jechi tokko jiru. Abbaa keessattu jedha. Abbaa simbirroota sanaa. Abbaa keessattu eenyu soora? Isaanii soora. Goota. Abbaa keenyatu simbirroota yoo soora. Abbaa keenyatu bineensa yoo soora. Abbaa keenyatu biqilaa lafa kanarraa soora. Abbaa keenyatu isaanii jiraachisa. Abbaa isaanii miti. Abbaa keenyatu Waaqayyo keenyatu. Kanaafuu abbaan keenya simbirroota kana kan akkasittiin sooru, kan akkasittiin itti uffise, kan akkattiin isaan uumse, kan carraa akkasii isaaniif kenne. Kan isaanii caalaa immoo isiniif akkamii yaadu yaabbe? Akkamii yaadu abbaan keenya nuuf? Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Simbirroota sana caalaa nuuf yaada. Biqilaa lafaa kana caalaa nuuf yaada. Bineensota bakkee kanarraa Waaqayyo guddaa nuuf hin caala nuuf yaada. Kana yaaduun baay'ee barbaachisa. Kana beekuun baay'ee barbaachisa. Abbaan keessan inni waaqarraa
akkasumatti isaaniin soora gosa digdamii ja'a akkasumatti horii tokko malee baasii tokko malee akkasumatti isaan soora suuqiidha kan bitan gabaadha kan bitan bishaan bitan uffata bitan waan nyaatan bitan sumurii tokko itti baasan akkasumatti garuu gooftaan isaanii soora daangaan isaanii daangeessuun hirma balanii iddoo barbaadan mukaati irratti waliin baane irratti wal baaniiti ta'a qilleensatti keessa balanii eenyutu isaanii soora abbaa keessattuu isaanii soora waan ta'eef kanaafuu isaanii yoo akkatti jiraachisaa abbaan keessan waanta ta'eef isin hin dhiphatinaa hin yaadda'inaa jechuu isaanii gooftaan keenya. Sadaffaa isaarratti Yesuus Kiristoos hin dhiphatinaa gaafa jedhu dhiphattanii waan dabalattanii qabdanii yoo dhiphattanis waan dabalattan tokko waa dabalachuu hin dandeessan. Maal dabalachuu danda'a namni? Dhiphatee maal dabalachuu danda'a? Isin keessaa lakkoofsa 27 isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatiin yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraare hojjaa keenya irratti miilimeetira tokko dabalachuu dandeenya yaaddoofne bara jireenya keenya kan waaqayyoof kenne irratti sekendii tokko dabalachuu hin dandeenyu yaaddoofne kanaafiyyuu yaadda'uun barbaachisaa miti yaaddoodhaan of miidhuun barbaachisaa miti yaaddoodhaan jireenya keessan miidhuun barbaachisaa miti yaaddooftanis waan dabalattanii hin qabdan waanta ta'eef hin yaadda'inaa jedhe gooftaan Yesuus. Kanaafi gooftaan Yesuus Kiristoos akkaataa kanatti gorsaa gurguddaa inni jara kanaaf nutti agarra. Akka waliigalaatti kutaa kana inni ilaalu akka waliigalaatti kutaa keenya guyyaarraa yommuu ilaallu kutaa kana keessatti dhalli namaa dhiphinarraa of eeggate gooftaa isaa wajjiniin akka jiraatuu fi jechoota gurguddoo sadiitu jiru. Isaan kana keessaa tokko amantii. Lakkoofsa 30 irratti isa kan argachuu dandeenya. Kutaa keenya guyyaarraa lakkoofsa 30 irratti argachuu dandeenya. Amantii. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee dadhabbii isaanii erga ilaalee booda isinitti amantiitu hir'ataa. Amantiin isinitti hir'ata. Rakkina hir'ina amantii qabdu jedhetti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ennaanni isaanii ifatutti agarra. Akkuma sila dubbadhe namni amantii hin qabne garuu gooftaa wajjin jiraadha jedhu inni sobaadha. Barreessaan tokko akkas jedhe አለማመን ነፍስን ከመግደል የበለጠ ኃጢአት ነው። አለማመን ነፍስን ከመግደል የበለጠ ኃጢአት ነው። ጀነት ወደ ነምኒ አመንቲን ቀምነ ዋቀይ ወጀንቱ ጅሩ ነምኒ ዋቀይ ወጀንቱ አቱ ጀሩ ነምኒ አመንቲን ቀምነ ነማ ልቡ ባሶ ካንሲሞ ልቡ አጀሱ ጫላ ጩቡ ሆጀቴራ ልቡ ባሳኒ ሞቱማ በረበራቲን ገሉ ጀራንቲ መጫምኒ ቁልቁሉን ከዳፊ ነምኒ ዋቀዮtti ነመነሲ ሞቱማ በረበራቲን ገሉ Macam itu dulu kenya, kajelan malin jiraten, kajelan amat tidak jiraten, sadi benar cior, namni kajelan ini amat tidak jiraten, kuna sadi ni, jabena sadi bebuta sadi, malin jirata amat tidak jiraten, wakayu nejirat saja itu wakayu tamar jiraten, wakayu nervat saja itu wakayu tiamar itu jiraten.
Kanaaf bara kana amma amantii kan amantoota keessaa funaan kan tajaajiltoota keessaa funaan waa'een qala'iinsa jireenya waa'een qala'iinsa gabaa nama ofirra gadi teessisuu barbaada. Utuma nuti kadhannu qala'iinsi gabaa itti caala. Utuma nuti waaqayyoon kadhannu haalli jireenyaa ulfaataa adeema. Waan ta'in asii. Utuma kadhannu maaf akka kana ta'e jedhin haa ta'u utuma kadhattu sun ta'e miti waatu jira. Utuu ati kadhatin ta'e utuu ati kadhattu kana ta'e miti waatu jira. Waaqayyo kana keessatti hojii qaba. Maal godha waaqayyo? Inni abidda abomeessu inni mukarra habaa'u si waaqayyo si jiraachisa. Dhibbi kee moo dhimma jiraachuuti malee dhimma kan biraa miti. Misirri kiiloon isaa 300 yoo ta'e dhimma koof dhimma kee miti. Inni na uume waaqayyo na wajjin jira. Inni si uume waaqayyo si wajjin jira. Dhala koo akkama godha jedhanii dhala sii kenne waaqayyoodha. Inni dhala sii kenne waaqayyoo keessii fi guddisa. Hirma soora waaqayyo gooftaa mancaa. Kanaaf ati maal gochuu qabda waaqayyo tamanuu qabda. Hin gungumin, hin boo'in, hin dhiphatin abbaan kee waaqarra jira. Halkanii guyyaa siin yaadaa. Situ yaadaa deemaan uf ga'e miti. Situuf jiraachisee asiin uf ga'e miti. Abbaa keetu siif yaadee abbaa keetu si jiraachisee asiisi. Kanaaf hin dhiphatin. Amma fakkeenyaaf fudhadhaati ilaala. Ijoolleen inni badani beelaadhaasi yaadaan abbaan koo jira inni galan abbaan koo jira abbaan jala bottoon abbaan jala daaddisu waan barbaachisaa ta'e immoo asii walitti matu inni galera gatiin isaa guddatee suuqii fuutanii yoo si dhattanii asiraalee isa kana bitee maaliif abbaa isaati ati abbaa isaati gatiin guddaadha jettee ati yaadda biiti si jedhan abbaa kooti sitti amana. Mucaan kee si amanata. Abbaa kooti na gargaara na danda'a jedhee si amanateeti sitti mataa jira. Ati isaaf abbaan dhala kee utuu ati irra jirtu shakkii qaban utuu ati irra jirtu shakkii qaban utuu maatii irra jiranii shakkii qaban itti hirkatu maatii isaanii hirkatu hin amanatu. Waa'ee waaqayyoon beekan wanta ta'eef isaanii isaanii beeku abbaa faana beeku maatii beeku isaanii xiqqatu. Dabtarii isaan fida, Kiristoos isaan fida, saasii isaan boorsaa isaan fida, maala nyaadhaa, maala dhugaa, maala bulaa, kopheen koo maal fakkaataa, maal naa wayyaa, dhimma ishee qaban. Abbaatu kophee ilaalee, mucaa kootti kopheen maal ta'eera? Dhumeera. Uffannaa kana barbaachisa. Nyaata kana dhala kootii barbaachisa. Jireenya akkasii mucaa kootii barbaachisa. Mana barumsaa iddoo akkasii dhala kootii barbaachisa. Barumsa akkasii dhala kootii barbaachisa. Eewutu yaada, maatiitu yaada. Ijoolleen maatii isaaniitti hirkatu. Eewutti hirkatan. Amantii isaa maatii irraa qaban guddaadha. Mee yaada samana keessa jirti. Mee yaada sabna keessa nama jirti. Isinoo abbaa keessanitti akkasuma hirkachuu qabdu. Gooftaa keessanitti akkasuma hirkachuu qabdu. Isaa amanachuu qabdu. Waaqayyoo kan inni nurraa barbaadu inni guddaa fi inni olaanaan isa kana. Akkuma isin waa'ee ijoollee keessanitti gaafatamummaa isaanii fudhattanii gaggeessitan waaqayyo immoo itti gaafatamummaa keenya caalaa fudhatee maal godhaa nu jiraachisa waan ta'eef. Namoonni tokko tokko waan ofii isaaniitiif yaadda'anii waan ofii isaaniitiif hojjetatanii waan ofii isaaniitiif of gaggeessanii fakkaata. Kanaafuu dhiphina keessa dhaqanii turan. Gaafa waan irratti dhaqaniitu dhiphina keessa galu. Yaa amantoota koo waan ta'eef kan nu gaggeessu kan nuuf yaadu eenyudha? Kan nuti ofii keenyaaf yaaddaan caalaa waaqayyo gooftaa macaatu nuuf yaada. Kan isin dhala keessaniif yaaddan caalaa waaqayyo dhala keessaniif yaada. Kan isin mana keessaniif yaaddan caalaa waaqayyo isiniif yaada. Isiniif yaada waaqayyo. Isiniif yaaddaa miti. Isiniif yaada waaqayyo. Lakkoofsa 32 irratti isa kana argachuu dandeessu. Akkasumas immoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irrattis kana dandeettii argachuu dandeenya. Lakkoofsa 8 boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irraa sagalee waaqayyoo akka jedhe abbaan keessan utumaa isin hin himatin iyyuu waan isin barbaachisu beeka. Utuma isin hin himatin utuma isin hin agarsiisne akkasumatti beeka waaqayyo gooftaa machaa waan nu barbaachisu akkasumatti beeka. Uffannaa
akkamitti yaadamni barbaada wantoota waaqayyo kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti akka jedhe yaada ani isiniif yaadu eegutu beekan anumatu beekan waaqayyo ana jettu kan danda'u baroota keessatti waaqayyo gooftaa machaa ana kan jedhu baroota keessatti waaqayyo gooftaa machaa isa ana jedhu sanatu waa'ee mana keetiif waa'ee bultoo keetiif waa'ee jireenya keetiif waa'ee dhala keetiif kakataati anatu beeka isi anatu beeka yaadanii anatu beeka inni pati anatu beeka almatti nuuf kennu anatu beeka almatti nuuf gatu barru koorratti nuuf gatu xiqqee keessa bahi kanaaf waaqayyo gooftaan machaa anaaf isiniif yaaduudhaaf ol waaqarra jira waanta ta'eef isa kana akkaataa kana tumachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan nuti waa'ee keenyaa beeknu waan tokkodha. Waaqayyo garuu guddaa beeka. Waaqayyo beelaadha. Amma dhanda keenya kana akkasitti fuulee bareeche. Harki kootii kana akkasitti akka inni hodhamuuf miilli keenya lama ta'e gurri keenya kun akka dhaga'uuf lama ta'e iji keenya immoo as miti as ta'e akka uumamu kan godhu waaqayyo gooftaa machaati. Waaqayyo karoora qaba. Kanaaf waaqayyo maal godhu mataa kanatti rifeensa uffise maal kan koo irraa sokkeettanii inni waan kan biraa mataa kanatti rifeensa uffise dhanda kanatti maal uffise wayyaatti uffise eetu uffise waaqayyo gooftaa machaati uffise. Qoonqoo keenya kana molaala amma namni qoonqoo keenya kana diriil maashiniidhaan fuudhee gadi qaawwessee abbaan gaafa mucaa godhatu haati gaafa mucaa godhatu aqee qoonqoo mucaa kanaa diriil maashiniidhaan waan hojjette tokko hin qabne waan akkasumatti qoonqoo kana banee afaan kana banee akkasumatti waan afaan kana banee maaliif akka namni yaaduufi akka namni midhaan nyaatu akka namni bishaan dhuguufi inni hojjete qabachuu kana oofeera. Namni kun nyaachuu qaba namni kun dhuguu qaba jedhee maal godheera jechaadha karoorseera jechaadha. Kana maaltu rakkisee inni qoonqoo uume kun inni akka nyaatu barbaadu akka uffatu barbaadu kun waaqayyo samiirra waaqayyo anarra jira maaltu na dhibbisee. Kanaaf waan tokkotti illee dhiphachuu dhiibnee fedhii keenya waan nu barbaachisu gooftaa keenyatti mul'ifannee isa wajjin jiraachuu akka dandeenyuuf waaqayyo gooftaan machaa hunduma keenya haa gargaaru. Inni sadaffaani kutaa kana keessatti waan nuti argannu sadaffaani namni bara jiraatu keessatti fedhii waaqayyo akka inni duubsu barbaada waaqayyo. Bara jiraatu keessatti dhalli namaa fedhii isaatu hin ta'in fedhii ofii isaatu hin ta'in fedhii waaqayyoo akka inni duubsutti barbaada. Lakkoofsa 33 irratti inni kuni barreeffamee jira. Wangeela Maatiyoos kutaa keenya guyyaarraa lakkoofsa 33 irratti inni kun barreeffameetu jira. Isaan kun hundinuu isiniif hin barbaachisoo akka ta'anii garuu abbaan keessan inni waaqarraa hin beeka jedheeti duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti hidhadhaa. Kana malees kan isin barbaachisu hundinuu immoo isiniif maaliif ta'a? Isiniif hin kennama. Isa jalqaba maal godhaa? Waa'ee fedha waaqayyoo waa'ee yaada waaqayyoo duraan dursaa sana beeka. Isa dursa. Nan hojjetadha hojjette fedhii waaqayyoo dursi. Nan bayna deema hojjette fedhii waaqayyoo dursi. Nan baradha hojjette fedhii waaqayyoo dursi. Nan tajaajila hojjette fedhii waaqayyoo dursi. Gaafa sana waaqayyoo akka barattuuf akka hojjettuuf akka adeemtuuf karoora kee fiixaan si baasuu hin danda'a jechuudha. Dubbii kana gaafa walitti qabu. Bara isin keessa jiraannu kun bara dhufsaadha. Bitaa walitti tajaajila jamannu. Baratti dhalli namaa gadi dhiphata. Baratti dhalli namaa boqonnaa dhabe. Baratti jireenyi dhala namaa dukkana guyyaan dukkanatti ta'e bara keessa jira. Jira jira malee namni baay'een jiru. Homsaa ta'ee namni baay'een jiru. Tokkummaa akka facaasaa kan baay'ee sadii magaalaa. Harka facaasaa ta'e facaasaa dhugaa baay'ee gadi jiru. Harka facaasaa. Nama kana jireenya kan ta'u. Namni kun callisee facaasan maatii jira waa odeessaa deema.
Kanan argeedha malee kan namni hin argine immoo hedduutu jira. Abbaan hin dhiphata, haati hin dhiphata, ilmi hin dhiphata, intalli hin dhiphata. Ijoollee waa'ee barumsaatiif barumsi kana ta'e dhiphatu. Jireenya kana ta'e miindaan kana ta'e dhiphatu. Abbaan akkasaati akkas. Garamittan deebi'ee attaman taa'e. Keessumattuu kadhataa ture mini ji'a Phaagumee kadhatanitu mini ji'a Phaagumee yoo kadhatani waan tuntumaan ol kaa'e. Hin gaddanii warri bulchiinsa magaalaa keessa hojjetanii dhiifama naa godha. Maa gootanii miti. Waa'ee barasaati jaallatanii miti haala isaati. Birrii 7 fi 12 kaffalan. Hin gaddinaan kaffalan gaafa dhabu. Kataleen keessan birrii 7 fi 12 kaffaluu dhagaa. Kataleen keessan kaffaluu dhagaa gaafa inni nyaata ilmaan gaafa jiru tilmaanee kuma 3 fi 7 fi 11 fidaa. Kuma 3 fi 7 fi 11 jedhee. Ishi bayar babu saya. Akan dikatakan aja, saya itu. Udah televisi tidak ada lagi. Televisi tidak mau tidak ada loka. Jadi dia bikin apa itu? Kata cerita, kata cerita. Atau tak ada, tapi harus terlibat. Anu ini yang kami yang berumah tangga. Minta kami urus sudah. Niat saya jalan. Kan kena jalan. Isi waktu berapa sudah Kunci sama galak itu pada cukup mesti sini ni. Lalu ada orang tu bawa semangat pindah marka pada kampung pindah semua semua. Marka dua kali berasa lawai ada berasa. Berisa di sana. Gara tidak bisa dikapain. Gara mau tu kau yaga. Namun toko harapkan kasih ada dulu. Ialah hal ini tu. Syukur dia saja bolehlah ada. Jaga dini saja saja bolehlah ada. Ada saja saja bolehlah mana itu. Wahai orang sini, jangan sampai kita kisah kotor. Mari kita jaga. Aku tadi ni ada dulu. Aku foto hari dia. Lupa sisi pun ada. Bahasa dia nama. Ansarani bahasa dia. Cereni berisau cuma tahu. Bahasa dia ke sabayan fitnah saya di ansarau jat. Beri di bahasa dia kepala. Kursi berisau cuma tilma merah. Beri jatuh mau fit rakun ini juga misal tilma ma fit saja kan anjat tapi ti mau fit tilma ma fit. Irati dia kambun. Beri jatuh kambun. Ish atau why saya berani saja. Kira mana mau makan pada? Isa ko famomi. Jirenya wasumo, isa ko famomi holo kursa dewa tanta. Ena. Akati kana kana dijirta. Hakka keda kana kana dijirta. Wani ko kana kese ko kana kana dijirenya ke itu akati dijirta. Ela wa ayo go sama chanu sire. Amen. Siyan kira kana kana wa ayo go sama chanu sire. Amen. Barni bukan malaya fatu. Wa Namaaf kan dandamne Waaqayyo ke dandama. Ini pasti baru saja ini pasti. Daldaltee kan bultu, qottee kan bultu, hojjetaa mootummaa kan jirtu, hojii miti mootummaa kan jirtu, hindi pati, hojii kan qabee hindi pati. Waaqayyo gooftaa maccaa si wajjin jira. Waaqayyo gooftaa maccaa si wajjin. Kanaafiyyuu ila dhaggeeffadhaa. Waan Waaqayyo nurraa barbaadu isinitti ibaa'ummaa jibba Waaqayyo. Ibaa'ummaa Waaqayyo jibba. Warra hojii hin jaallanne Waaqayyo jibba.
warra hojii jaallanne waaqayyo hin jibba. Akkati sochoonu barbaada. Akkati tattaafatu barbaada. Keessumattuu kiristaanni qaxaree ta'uu qaba. Ammamee fakkeenyaaf fudhataati ilaala. Gooftaa duraaf tokko maal kenna? Gatii kenna. Waaqayyo eenyuyyuu hin hojjenna hin tattaafata hin danqataanaan maal godha? Gatii lammasaa hin eebbisaaf. Warra sabbeennee fi waaqayyo hin eebbisa. Gowwaan ta'etti. Abeet. Gowwaan ta'e lamaan ibsa. Dhaggeeffadhu. Eenyuu fi waaqayyo gatii lammasaa hin eebbisa. Gatii amantii gatii sabeekuuf wallaalu gaaf tokko gatii hin kenna waan ta'eef. Kanaaf maal isin jechuu barbaada? Qaxalee ta'a. Hojjenna yaa barataa. Doktorii kanatti tiiktookii hojjetu doktorii kana irratti gowwaan ta'e tiiktookii Biraanuu Naggaa irratti hojjechuufis Biraanuu Naggaa boor shaaramuu danda'a. Gowwaa hin ta'in tiiktookii kana irratti hojjechuu dhiisii galtaa'e qo'adhu baradhu waan barsiisaan keessatti himu qaban qayyaban sadarkaa kanatti irraa sadarkaa nama ga'ee jiru kana irratti bara mana barumsaa jiru waan inni gaabdu waan jedhuudha. Bara mana barumsaa jiru bara barate amma tokko ramiin gaabaa bultoo qaba dhugaa waaqayyoon isinitti hima bara mana barumsaa jiru bara sadarkaa akkas godheera ta'e jedhee waan gaabdu jechuudha. Bara itti gaabbitu dhufa bara itti gaabbitu dhufa hojjetu qayyaban waaqayyoon gooftaan macaa tajaajila kennu waanitti hojii keessa kan qaxalee taatu barbaada. Tajaajila qofa nurraa barbaada miti waaqayyo akkanti hojjetu barbaada. Kiristaanonni akkanti hojjetu barbaada. Akkanti socho'u barbaada. Waan nuti sochoonee danqinee jennu immoo waaqayyo gooftaan macaa ijatti nuuf hin godhu. Kanaaf hojjenna jechuu barbaada. Yemmaa isaa arinna. Eenta kan jedha waaqayyo kan hin hojjetin nyaata waan ta'eef hojii hojjechuu qofa qofa dhageessa. Darbuu qofa qofa dhageessa. Bishaan cileessee jasanii waliin dhageesse aduu boqqannaa isaa waaqayyo gooftaan macaa sammuu eebbisaa dheera maashee bareedu fedhii ishee beekadha hojjettee bula waan hin argate jettee waa yaaddee waa mannaaddee waaqayyo kanaa jiraachisa. Kanaaf hojiitti cimuun baay'ee barbaachisaadha jedhama. Karaa kan biraa inni patina karaa haasaan qabu. Inni karaa kan biraa bilisuu boqonnaa fi lakkoofsa jaarratti akka arganu waan nu barbaachisu fedhii keenya waaqayyotti mul'ifannee waaqayyoon kadhachuu malee dhiphachuun barbaachisaa akka hin taane sagalee waaqayyoo aanaaf isinitti dubbata. Inni sadaffaan oolmaa waaqayyoon dagatina. Oolmaa waaqayyoon irraanfatina. Fiiguu duwwaa miti. Yeroo hundumaa qaawwa laaltoo ta'e. Yeroo hundumaa waan isin barbaachisu yeroo hundumaa qaawwa ilaaltoo ta'e qaawwi suni akkasin baatan sokkitan akkasin waaqayyoon adda baatan. Kanaafuu qaawwa duwwaan ilaalina. Qaawwa sana irratti waaqayyoon kadhadhaa hojii hojjetaa. Waaqayyoon immoo kadhadhaa. የምስጋና ህይወት ይኑራችሁ። waaqayyoon galateeffadhaa. Jiraachuma keessatti waaqayyoon galateeffadhaa. Namni waaqayyoon ta'uu keessatti waaqayyoon galateeffadhaa. Nama harkaa taane bara akkasii kana arguu keenyaatti waaqayyoon galateeffachuu baay'ee barbaachisaadha. Nama harkaa ta'e umurii kana qabaatee argu bara akkasii kana argee bara akkasii kana walitti kooti waaqayyoon galateeffadha. Yisanis dhaloonni fufu kana qaaba. Dhaloonnis magaalaa akka duraatti wanti taaksii lafarraa konkolaataa kun waan akkas akkasiidhaaf maalidha? Taaksii ibsaa gadee. Taaksii lafarraa qilleessa gadeetti harkatti qabu siinii lafa buuti siin fuutee qilleessa. Bara akkasitti dhaloonni akkasii wayyoo utubaa sana ga'ee jettanii ga'uu dandeenya dhiisuu dandeenya. Inni harka waaqayyoon jira maal isin jechuu barbaade kan dhageenye kan arguun keenya salphaa miti. Ila dhaggeeffadhaa. Kanaaf waaqayyoo galateeffadhaa. Yaa waaqayyo si haa galatu jechuu akka dandeenyuuf waaqayyo gooftaan maccaan waa gargaara. Kanaafuu akka walii galaan kutaan keenya guyyaa har'aa waaqayyoon amanannee amantii qabaannee waaqayyo irratti nu gargaara jennee nu jiraachisa jennee waan hojjenne nuuf eebbisa jennee isa amanachuun barbaachisaa akka ta'e. Inni karaa kan biraan yeroo hundumaa fedhii waaqayyoo jireenya keenya keessatti duursuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isa kana hunduma isaa waaqayyo gooftaan maccaan waa gargaara. Sagalee dhageenya waaqayyo gooftaan maccaan nuuf haa eebbisu. Burqaan dhaabannee waaqayyo keenya galateeffadha.